Baha Wallaggaa aanaa Waayyuu Xuqaatti waraanni PP uummata nagaa hidhaa jiraachuu maddeen himan. Jaalkinnaa sabaa waan qindeeffate qaba. Godina Baha Wallaggaa aanaa Waayyuu Xuqaa ganda Boonayyaa Boollotti onkololeessa 12,2025 shamarree maqaan ishee Sandaabee Taaffasaa jedhamtu hidhuun hiraarsaa jiraachuu maddeen keenya gamasii himan. Murni biltsiginnaa uummata nagaa maqaa garaa itti moggaasuun badii tokko malee yakka irratti raawwatanii nagaa uummataa gooluun yoo fedhan ajjeesuu fi hidhuu itti fufanii roorroo fi gidiraa hamtuuf saaxilaa jiru. Akka maddeen keenya himanitti shamarree Sandaabeen hirmaannaa dhaaba siyaasa kamiyyuu kan hin qabne yoo taatu waraanni PP garuu waraana bilisummaa Oromootiif odeeffannoo keenya kennite ittiin jechuun hidhanii hiraarsaa jiraachuu arraata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsanii jiru. Murni biltsiginnaa hidhaa ajjeechaa fi saamichi akka waan uummata Oromoo jiilchuutti fudhachuun badii tokko malee maqaa garaa uummata nagaatti moggaasee yakkuun gochoota suukanneessaa irratti raawwachaa kan jiran yoo ta'u, gochoonni akkasii garuu uummanni sirna cubbamaa akkasii akka ofirraa buqqisuuf onnachiisaa jechuun jiraattonni dubbisne dabaluun ibsaniiru. Lixa Shaggar magaalaa Amboo keessatti gareen gamtaa qeerroo dargaggoota Oromoo jedhu ergama PP'n itti kennite fudhachuun hojii basaasummaaf bobba'anii jiraachuun dhaga'ame. Yaadannoo Oromiyaa dabalata qaba. Godina Lixa Shaggar magaalaa Amboo keessatti murni faashistii biltsiginnaa onkololeessa 12,2025 irraa eegaluun garee gamtaa qeerroo dargaggoota Oromoo maqaa jedhutti moggaasuun dargaggoota walitti gurmeessuun maallaqaan gowwomsee hojii basaasummaaf bobbaasee kan jiru yoo ta'u, magaalaa Amboo fi naannawaa magaalattii bakkeewwan hedduu keessatti karaa fuulbarruu fi miidiyaalee hawaasaa akkasumas bifa garaagaraan dargaggoota Oromoo maqaa waboo deeggartan jedhuun mana hidhaatti guursisaa jiraachuun ibsa. Haaluma kanaan namootni hojii basaasummaaf bobbaafaman kunneen maqaan isaanii Daamminaa Alamuu, Dajanee Tasfaayee, Addisuu Moosisaa, Abarraa Siisaay, Galaanaa Ejjetaa fi Naa'ol Kumsaa kanneen jedhaman bobbaafamanii jiraachuu har'aatni biyyoolessa Oromiyaa odeeffateera. Qabsoo qulqullittii dhiiga qeerroo fi qarree ilmaan Oromoon dhufe butuun maqaa Oromummaan aangootti kan ol ba'e Koloneel Abiyyi Ahimad fi fakkaattonni isaa murni faashistii paartii badhaadhinaa jechuun of waaman ergamni isaanii sirna Minilik deebisanii ijaaruuf halkanii fi guyyaa kan ifaajan yoo ta'u, loltootaa fi basaastota isaanii uummata nagaatti bobbaasuun qe'ee isaanii irratti sarbamiinsa mirgoota namoomaa garaa raawwachaa ooluun kan beekamudha. Baalee Lixaa aanota hunda keessatti murni biltsiginnaa qonnaan bultootaa fi dargaggoota humnaan qabuun milishummaa leenjisuuf qophii irra jiraachuun ifoome. Jaalamansiis kaayyoo dabalata qaba. Murni impaadatti muddamsuu waraanaa fi siyaasa keessa galuun raafamni isaa jabaachaa waan dhufeef afaan qawween lammiilee biyyattii gara waraanaatti oofaa jiraachuun godina Baalee Lixaa aanota hundaa irraa dirqama gara gandootaatti gadi buusuun abbootii fi dargaggoota walitti qabaa akka jiran maddeen himan. Qajeelfamni kaabinoonni godinichaa aanota irratti gadi buusan ganda tokko irraa namni 10 akka qophaa'u ajaja dabarsuun jalawwan argaman aanaa fi gandoota ammoo afaan qawweetti dhimma ba'uun gara bulchiinsa magaalaa Roobetti walitti guuraa akka jiranis maddeen ifoomsaniiru. Gareen faashistii PP rakkoo keessa galuu isaa hubachuun garaa laafina tokko malee adda waraanaatti dargaggoota abdii biyyaa ta'an guuree soora rasaasaa taasisuun ittiin of tiksuuf yaalus diigumsi waraanaa isaa jabaachaa waan jiruuf goleewwan biyyattii keessa humnaan namoota ukkaamsuun geessanii ficcisiisaa jiru. Baha Harargee aanaa Soofiitti waraanni PP maatii qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromoo irratti hidhaameessanii jiraachuun dhaga'ame. Jaalwabii biyyaa waan qindeeffate qaba. Godina Baha Harargee aanaa Soofii magaalaa Harar keessatti torban darbirraa eegaluun waraanni PP maatii qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromoo hidhuun hiraarsaa jiraachuun jiraattonni magaalichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka jiraattonni magaalichaa himanitti waraanni PP torban darbee irraa eegaluun namoota fuula haaraa yoo argan waraana bilisummaa Oromooti jechuun akkasumas maatii qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromoo isintu waraana bilisummaa Oromoo fidee nu rukuchiisaa jira jechuun namoota nagaa baay'inaan hedduu ta'an bakkoota garaagaraa irraa walitti qabuun magaalaa Harar keessatti hidhanii hiraarsaa jiru jechuun jiraattonni magaalichaa itti dabaluun har'aata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasanii jiru. Murni biltsiginnaa sababa waraanni bilisummaa Oromoo godina Baha Harargeetti humna diinaa irratti tarkaanfii fudhachaa tureef haaloo ba'uuf jecha namoota nagaa jiruuf jireenya isaanii dalagachuun of jiraachisan akkasumas maatii qabsaa'otaa irratti yakkoota garaagaraa raawwachuun roorroo fi gidiraa ulfaataa saaxilaa jira jechuun jiraattonni dubbisnee dubbatu. Murni biltsiginnaa akka waan yoo sabboontota ajjeesee fi
hidhee qabsoon saba Oromoo badutti yaaduun guyyaa guyyaan maatii qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromoo irratti gochaawwan suukanneessaa raawwachuu itti fufuun uummata nagaa roorroo fi gidiraamtuuf saaxilaa jiraachuun ni mul'ata. Pireezidaantiin duraanii Ameerikaa Joo Baayiden Tiraamp lola Gaazaa waan dhaabsiseef galateeffatan. Jaalboree addunyaa dabalata qaba. Pireezidaantiin duraanii Ameerikaa Joo Baayiden kibxata kaleessaa pireezidaantii Doonaald Tiraamp waliigaltee Gaazaa lola dhaabuu raawwachuu isaanii irratti galateeffataniiru. Daandiin waliigaltee kanaa salphaa hin turre. Bulchiinsi koo jireenya booji'amtootaa gara manaatti fiduuf namoota nagaa Falastiinitti boqonnaa argachuuf waraana xumuruuf boqonnaa malee hojjete jedhan Baayiden dhaabbata miidiyaa hawaasaa Ameerikaa xaarratti. Itti dabaluudhaanis pireezidaantiin Tiraampii fi gareen isaanii hojii isaanii sarara xumuraa irratti waliigaltee dhukaasa dhaabuu haaromfame raawwachuu isaaniif nan galateeffadha jechuun dabalaniiru. Pireezidaantiin duraanii Joo Baayidenii fi ministeerri dhimma alaa duraanii Antoonii Bilinken lamaan isaaniiyyuu waliigaltee Tiraampii Israa'elii fi Hamaas dhaabsisuun isaanii wiixata dheengaddaa galateeffataniiru jechuun Fox News gabaaseera. Akka Fox News jedhutti waa'ee barreeffamoota Bilinken xiyyaara Air Force One irraa taa'uun waa'ee isaa yeroo gaafataman Tiraamp akkas jedhan. Namni hundi qoosaa ta'uusaa beeka ilaa hojii hamaa akkasii hojjetaniiru kun ta'uu hin qabu ture. Osoo pireezidaantii gaarii qofa pireezidaantii guddaa akka koo ta'e osoo pireezidaantii kabajamaa ta'e silaa Raashaa Yuukireen weerara hin seenan ture jechuun Tiraamp itti dabaluun kun imaammata hamaa Baayidenii fi Obaamaa ture jechuun dubbachuu isaanii Anaadooluun gabaaseera. Empaayaratti qulqullina barnootaa jechuun barattoota hedduu dirree barnootaan ala taasisee dirqamaan gara mooraa waraanaa isaatti guuraa jiraachuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef jaalaqaafan fayyeera. Empaayarattiin qulqullina barnootaa eegnaa jechuun qormaata jabaa barattootaaf dhiyeessuun akka isaan hin dabarree waan beekaniif yerooma sana beeksisa waraanaa baasuun dhaloota abdii borii ta'an lubbuun isaanii akka darbu ta'aa jira. Tiksitoonni masaraa empaayarattiin erga siyaasaan lammiilee biyyattii harkatti galfachuuf ifaajuu jalqabdee bubbuleera. Karaa dhaloonni irratti dammaquu hin dandeenye bocachuun misoomaa fi dinagdee keenya tarkaanfachiisuu qabnaa jechuun tarsimoo gadi buufatanii booda karaa qulqullina barnootaa jechuun as ba'uun dhaloota hedduu dirree barnootaan ala taasisuun daandii ofii isaanii tolfatan sanarra bobbaasuuf gocha bilchiginnaan har'a gochaa jiru ni mul'isa. Sadarkaa mana barnootaa yuunivarsiitii irraa kaasee hanga elementariitti tarsimoo ittiin barattoota kuffisanii qalbii isaanii irratti hojjechuun waraana isaanii taasifachuuf gocha waggoota ja'arraa kaasee hojjechaa jiran ni mirkaneessa. Golee biyyattii keessattis shira PP'n taphachaa jirtuun dhibbantaa 100 keessaa barattoonni 10 darbaa kan hin jirre ta'uu ragaaleen ministeera barnootaa ni mirkaneessa. Manneen barnootaa sadarkaa olaanoo fi hanga gad aanaatti beeksisa waamicha waraanaa gochuun ilmaan abdii borii mul'ata isaanii jaamsaa jiru. Golee empaayarattii keessatti dargaggootatti abdii barnootaa dukkaneessuun fedhii fi dirqama gara waraanaatti waggootaaf bobbaasaa turan har'as itti fufaniiru. Loleel Abiy Ahimad nuti badhaadhina biyyattii keenyas gara badhaadhummaatti guddisaa jirraa jedhee afaaniin of dhaaduu ol adeemtota sabaa manneen barnootaa keessa ari'uun har'ammoo haadhaa fi abbaa isaanii biraa afaan qawween ukkaamsuun dirree waraanaa isaaniitti duulchisaa jiraachuun ni beekama. Ba'aa Wallaggaa aanaa Sibuu Siree keessatti milishoonni sirnichaa hawaasa nagaa saamuu hammeessan jaalfalmataa lammii waan qindeeffate qaba. Godina Ba'aa Wallaggaa aanaa Sibuu Siree ganda bakkanniisaa Beecaruu jedhamu keessaa onkoloolessa 11/2025 halkan keessa toora sa'aatii 5tti milishoonni PP 2 waliin ta'uun nama maqaan isaa Obbo Gaaddisaa Garbaabaa jedhamu jalaa badii tokko malee qarshii 15,000 fudhatanii jiraachuu maddina irraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Milishoonni bilchiginnaa saamicha kana raawwatan keessaa kan maqaan nu ga'e milishaa maqaan isaa Tolaa Guddinaa jedhamu ta'uun eeramee jira. Akka maddeen himanitti Obbo Gaaddisaan abbaa maatii hirmaannaa siyaasaa dhaaba kamiiyyuu hin qabnee fi hawaasa naannoo biratti kabajaa fi jaalatamummaa guddaa nama qabu ta'uu dubbatu. Ergamtoonnii fi jaleewwan murna maafiyaa PP sababa rakkoo siyaas dinagdeetiin kufaatii hamaa empaayaratti mudatee jiru irraa ka'uun uummata Oromoo irratti duula saamichaa gaggeessaa kan jiran ta'uun ni beekama. Godina Ba'aa Wallaggaa aanaa Limmuutti fiinxaaleeyyiin Amaaraa barsiisaa tokko irratti ajjechaa raawwachuun barsiisaa tokko immoo achi buutee dhabamsiisan. Gabaasa dabalataaf jaalbilisee sabaa.
gara jabina ilmaan Oromoo irraa qaban irraa ka'uun harka lafa jalaan murna bilisiginnaa firoonfachuun duguuggaa sanyii irratti kan argaman finxaaleeyyiin Amaaraa maqaa faannoo jedhu moggaafachuun socho'u godina Baha Wallaggaa aanaa Limmuu ganda Baqqoo guddinaa fi magaalaa Oofata Ja'aa jedhamu gidduu kan ta'e naannoo Caffee Saree jedhamutti guyyaa kaleessaa onkoloolessa 14/2025 barsiisaa maqaan isaa Kaffaalee Hirphaa jedhamu rasaasa itti roobsuun haala suukanneessaa ta'een ajjeesuun barsiisaa tokko ammoo bakka buutee dhabamsiisuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Barsiisonni kunneen hojii idilee isaanii barsiisummaaf osoo gara magaalaa Oofata Ja'aa yookaan mandara Ja'aa jedhamu deemanii dhukaasa tasaa hidhattoota Amaaraa faannoon irratti banameen lubbuun barsiisaa Kaffaalee battalatti yoo darbu barsiisaan tokko ammoo bakka buutee dhabamuu fi hanga ammaatti du'aa fi jireenyi isaa kan hin beekamne ta'uun barameera. Hanga ammaatti qaamoleen mootummaa gabroonfataa PP birmannaa godhaniif kan hin qabne yoo ta'u miidhaa ulfaataa waggoota 4 duraa eegalee hanga ammaatti hidhattoonni Amaaraa gargaarsa murna bilisiginnaan hanga funyaaniitti hidhachuun aanicha keessa qubsiifaman qonnaan bultoota Oromoo qe'ee fi qabeenyaa isaanii irraa buqqisuun akka harka namaa ilaalan gochuu fi yeroo yerootti ilmaan Oromoo gaadanii qabachuun qarshii guddaa gaafachuu haala suukanneessaa ta'een ajjeesuu garmalee reebuu saamuu fi bakka buutee dhabamsiisuun hiraarsaa ulfaataa raawwachaa jiraachuun ni beekama. Godina Baha Wallaggaa aanaa Limmuutti finxaaleeyyiin Amaaraa barsiisaa tokko irratti ajjechaa raawwachuun barsiisaa tokko immoo achi buute dhabamsiisan. Gabaasa dabalataaf jaarsa baafawwaa gaarii. Godina Arsii Bahaa aanaa Shanan Kooluu ganda Cabbii Qaammee keessatti hidhattoonni faashistiin Biltsiginnaa gaafa onkoloolessa 12/2025 manneen qonnaan bultootaa jumulaan gubanii mancaasu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Haaluma kanaan torban kana keessa sababa gootichi waraana bilisummaa Oromoo aanicha gandoota garaagaraa keessatti tarkaanfii laalessaa ergamtoota diinaa kanneen irratti fudhateen rifachuun miidhama isaan irra ga'eef immoo hawaasa nagaatti haaloo baachuu kan aadeffatan gara uummata harka duwwaatti deebi'uun manneen hawaasaa qabeenya waliin gubuu, qabeenya saamuu, uummata reebuu, hidhaa fi ajjeechaan hawaasatti aarii baachaa jiru. Namoota manaa fi qabeenyi jalaa gubate keessaa muraasni maqaan nu qaqqabe Ahimad Said, Abdurrahman Ahimad Jamal, Ibroo Ahimad Hamid, Rashid Ibrahim, Hashim Muummee Umaree, Muummee Ahimad, Abdallaa Hasan, Aliyyi Ibrahim, Abdii Maammadaa, Ahimad Maammadaa, Ibrahim Bakaree kanneen jedhamanii fi jiraattonni manaa fi qabeenyi isaanii ibiddaan gubatee manca'e hedduun keessatti kan hammataman ta'uun ifoomeera. Hidhattoonni holola malee lola hin beekne kan murna biltsiginnaan qawwee hidhachiifamanii maqaa seera kabachiisuu jedhuun bobbaafaman qaama isaan lolu sodaatanii gara qe'ee hawaasaatti dheessuun gara golaatti ol deebi'anii meeshaa maleeyyii ilmaan Oromoo irratti yakkoota rifaasisaa fi suukanneessaa garaagaraa raawwachaa jiraachuun kun goleewwan Oromiyaa hedduu keessatti mul'achaa jiraachuun ni beekama. Raashiyaan pirezidaantii US Ameerikaa Doonaald Tiraamp lola Gaazaa erga dhaabee booda Yuukireen keessatti nagaa irratti xiyyeeffachuuf fedhii qabaachuu isaanii ni simanna jette. Jaal yaadannoo Oromiyaa dabalata qaba. Kremlin kibxata kaleessaa akka jettetti pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waldhabdee Yuukireen keessatti mudate xumuruu fi nagaa barbaaduu irratti xiyyeeffachuuf fedhii isaan qaban simachuu ishee ibsiteetti. Dubbi himaan Kremlin Dimitriy Peskov gaazexeessitootatti akka himanitti Raashiyaan mariif banaa ta'uu ishee kan itti fufte yoo ta'u US waliigaltee nagaa hordofuuf dhiibbaa ishee Yuukireen irratti fiduu dandeessi jedhanii abdataniiru. Kun kanaan osoo jiruu guyyuma kaleessaa doonii qarqara galaanaa Venezuelaa irraa fagaattee dhufte tarkaanfii fudhataniin daldaltoota qoricha sammuu namaa adoochuu 6 ajjeesne jechuun pirezidaanti Doonaald Tiraamp barreeffama miidiyaa hawaasummaatiin ibsan. Dooniin kun qoricha sammuu namaa adoochuu daddabarsuu toora qoricha sammuu namaa adoochuu seeraan alaa waliin wal qabatee akka ture mirkanaa'aadha jechuun Tiraamp barreeffama Tiruus Sooshaal irratti barreessuu isaanii Rooyitersii gabaase.